السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel family أوروتو كيسانو على في كيساتي كاغودا أمانتي كوتا غندا وسون جنة وندمتي كيسانو بغا جراتاني وردفتوتا كيا وروني أراتا تاني لي ويلكم بغا غما يوتيوب channel كيا نغا نفتاني سنين جرا gama YouTube channel kiyatti dabalamu maatiin afta horoonni dura like share gochuun dagatina horoonni harawallee subscribe gochuun like share gochuun maatii kiyya ta'a isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya gammachuun nama kamiitu gammachuu kiyya yoomillee jechuudha. Congratulation mubee miskiina mucaa akkuma nama kamiiyyuu dalagatuuf manaa bahee miila isaa dhabee alhamdulillah ala kul haal. Rabbiin galanni haa ga'u ba'ata fatanaa booda gammachuutu jira. Akkuma san mucaan kun miskiina yeroo dhiyoo mana hidhaa galee tureyyuu nu hunda kennaa rifannee nu hunda kennaa yaada keessa seennee jechuudha. Miskiina baga Rabbiin baasee congratulation mashallah mabruuk mubee baga mana hidhaati Rabbiin si baasee. Baga mana hidhaati baatee gammaddee warroonni mubee baastan warroonni mubee gargaartan Rabbiin addunyaa akiraa isin haa gargaaru rakkoon isin arginii bal'inna malee gammachuu malee rakkoon isin arginii Rabbi isinirraa haa jaalatu Rabbi isin haa gammachiisu jazaa keessan namaa miti Rabbi jannatul firdawsiin isiniif haa deebisu hundumti keessanuu galatoomaa. بارك الله فيكم جزاكم خيرا ايجنسي لين كينج كمال عبد الله لين استاذتين hundi keessanuu hurroonni mucaa kanaaf yaaddanii gargaartan Rabbi isin haa gargaaru akkanumatti gargaarsa isaa kana ammallee haga inni galee maatii ofii bira gahee gammadutti irraan hambifatinaa Rabbiin isiniif haa laaffisu Rabbiin jiruu teessan jiruu gammachuu Rabbi haa taasisu innis akkuma kenna nama dalagatee of jijjiira jedhee manaa bahee har'a qaama isaa dhabe baga Rabbiin mana hidhaatii baasee biyyi namaa osoo namni kenna waan fedhillee ta'e akka nama akkanaa miila hin qabne kanaan naane eenyumaayyuu na'uu jechuu biyyi namaa osoo har'a ruuhiinsi keessaa baatee jedhanii nama dhiisuun hin jiru fuudhanii hidhatti nama darbuudha biyyi namaa waa namaan naatu keessayyuu namni kenna gadi aanaa tuffatamaadha. Mee mucaa akkana jiru kana maaltu fuudhee hidhaa kaaya innoo miskiina ofiifuu akkana jira baga Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti mana hidhaatii baasee baay'ee tokkoon gammadee alhamdulillah yaa Rabbi galanni si haa ga'u alhamdulillah rabbil aalamiin rakkataa maraa miidhamaa maraasitu bira jira yaa Rabbi kiyya bakka maratti yaa Rabbi akkuma mana hidhaa kana keessaa laaffistee yeroo gabaabaa keessatti ilmi namaa musababaadha ka waa nama laaffisu Rabbiidha. Akkanumatti yaa Rabbi ammallee laaffisii fi gara maatii isaa galee biyyatti waan isa barbaachisu gargaaramee nagayaan biyya maatii ofii bira jiraatu biyya namaa keessa taa'uun yaaddudha namni qaama guutuu qabaatee yoon dalagatin biyya namaa keessatti rakkoodha. Kanaafuu Rabbiin ammallee nagaan maatii isaatiin isa waliin haa ga'u Rabbi yeroo gabaabaa keessatti maatii isaatii waliin haa ga'u warroonni eejensii hurri dhayxanii obbo Abdul Shakur jedhamu kun hundi keessan hurri dhayxanii gargaartanii baaftanii gammachiistan hundumti keessanuu Rabbiin isin haa gammachiisu gammachuu dhuma hin qabne isiniin jedha akkuma dura gargaartan sana mallee odoon ifatiin gargaara gara maatii galchaa eega xaartanii kaayoon keessan ammallee galma haa ga'u gammachuu zalaaqiyaa haa ta'u. Eega xaartan ammallee Rabbiin isinirra haa jaallatu eega baaftan ammallee gara biyyaa galchaa Rabbi jazaa isiniif haa deebi'u rakkoon yoomuu isin hin argin isinillee muudatini gammachuu malee bal'inna malee rakkoo hin arginaa kanaafi Rabbiin isinirra haa jaallatu ammallee jabaadhatii gara biyyaa galchaa King Kamal Abdullah namni jalqaba mucaa kanatti dhiyaate mana yaalatitti dhiyaatee gargaare Rabbi isa haa gargaaru ammallee King Kamal Abdullah waan gaarii hojjete jechuudha mucaan nama akkanaa kana bira dhaabatuun waan guddaadha alhamdulillah Rabbiin nu qaama guutuu
faaya nu godhee waa hunda nu kenne. Innis akkuma kenna kaleessa faaya qaama guutuudha har'a luka ofii takka dhabe jechuudha. Ka dalagatee innillee sila akkuma kenna inni jedhu alhamdulillahi waan godhan hin jiru. Amma rabbiin yeroo gabaabaa keessa laaffise akka nagayaan gara biyya isaa galee maatii isaatti dabalamee qalbii takkaan jiraatu jechuudha. Namni biyya namaa jiru kuni qalbiin nama dhaabatti rabbiin daddafitti haqa isallee isa haa baasu. Haqa isallee nama isa haqa isaa osoo hin baasin isa miskiina hidhatti darbanii jechuun waan hin taane biyyi namaa waan namaan naaneef rabbiin haqa isallee haa baasu jechuudha. Haqni isaa osoo hin baane akka hin hafne rabbiin haa laaffisuu fi inshaallah rabbiin miidhama hin tura malee gammachiisuun isaa nafu jechuudha. Inshaallah haqa isallee rabbiin haa baasu yeroo gabaabaa keessatti. Inshaallah hundi keessanuu ka addunyaa rabbiin uume tana irra jirtan ka biyyoota namaa keessa jirtan sidaan namni biyyaa maal qabaa miti ka biyya namaa jirtan hundi keessanuu biyyoota garagaraa Aayishaa keessa facaatanii jirtan hundi keessanuu mucaa kana gargaaruun ammallee waan tokko godhanii fi maatii ofiititti biyya ofiititti akka gammadee jiraatu akka hamileen isaa ka amma cabe kun hamileen isaa kun akka ittiin dhagaamne maaliif akkuma kennanii dalagadha jedhee bahee osoo waan fooyyeffatiin qaama ofii dhabee tokkoffaa qaama ofii dhabee jira. Lammaffaa duniyaa dalagatuuf manaa bahee kana osoo hin dalagatiin qaama ofiitu dhabee jechuudha. Namni yoo fayyaan faaya yoo fayyaa qabaatee dalagatee of jijjiiree gara biyya ofiitti gala. Mucaan kun amma tokkoffaa qaama ofii dhabee hamileedha. Hamileen isaa cabee inshaallah rabbiin rizqiin niyyanneen waan niyyanneen akka nama dalagatee waa walitti qabatee caala rabbiin waa hunda muraada isaa haa guutu jiruu isaa jiruu gammachuu itti haa bal'isu jechuudha. Akka nama duniyaa xaaree dalagatee walitti qabisan caala rabbiin isaaf haa kennu. Kanaafuu kasilaa dalagatee galu qaama isallee dhabee duniyaallee hin dalaganne. Kanaafi hamileen waa lamaan qabe hamilee itti dhagayama. Akka kun ittiin dhagaamne hundumti keessanuu namni waan qabu xiqqoollee tasaatu osoo hin tuffanne waan qabu yoo walitti guure isaaf waan tokko jechuudha. Inshaallah rabbiillee riskiin niyyanne haa banu. Rabbi waa hunda haa laaffisuu fi rabbuma laaffisee Kiingi Kamaal Abdallallee bira fidee rabbuma laaffisee ammallee mana hidhaatii baase. Inshaallah rabbiin ammallee laaffiseetini nagaan gara maatii isaa galchee yaada muraada haa guutuu fi inshaallah mubee mabruuk mabruuk maashaallah baga gammaddee baga rabbiin mana hidhaatii si baasee miskiina alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u yaa rabbi faaruun si taa'iratu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyya baay baay nagaan naaf tura hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti baay.